Kulkulli appendixii garaa dhukkubbiidhaan yoo nama eegale yoo akka salphaatti ilaalamuun qabu yeroodhaan adda baafamee hin yaalamu taanaan haga du'aatti illee waan nama geessisu namatti fiduu danda'a. Akkam jirtu ani Dr. Sanyii Baqqalaan jedhama. Ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluu waliigala akkasumas immoo kan laapaarooskooppii hospitaala poolisii Oromiyaatti. Kulkula appendixii jechuun qaama namaa keessaa margummaan guddaa fi inni xiqqaan bakka inni wal argu irratti ujummoo cufaa ta'ee qofaatti uumamee argamudha. Bakki kun yoo dheekkame yookaan immoo kulkula yoo godhate rakkoo hamaa waan namatti fiduuf dhimma kanarratti waan xiqqoo jechuun barbaada. Kulkulli appendixii kun yeroo baay'ee kan inni mul'atu umurii kamirratti iyyuu uumamuu danda'a. Daa'ima xiqqoo irraa kan yaaga nama guddaatti. Wanni kana fidummoo wantoota adda addaati. Daa'imman irratti yeroo baay'ee infekshinii xixiqqaadha. Nama gurguddaa irratti immoo dhibee hamaa isaan ta'uu danda'a. Kulkulli appendixii kun mallattoowwan inni agarsiisu dhukkubbii garaa, fedhii nyaataa dhabuu, akkasumas immoo ho'a ol ka'aa qaama namaa irratti mul'atuun al tokko darbee immoo ol deebisuu yookaan immoo lollojiisuu kana agarsiisuu danda'a. Yeroo baay'ee dhukkubbiin isaa mar'ummaan walakkaarraa jalqabeetu xiqqoo turee gara mirgaa gara gadii kanatti dhufuu danda'a. Mallattoon akkasii yoo isin irratti mul'ate callistaniituma qoricha manatti fudhachuu caalaa gara mana yaalaa dhaqxanii wanna kana sirriitti addaan baafachuu isin barbaachisa. Egaa yaaliin isaa yoo sirriitti addaan baafame yeroo baay'ee qorannoodhaan addaan baafama. Harkaan qaqqabatanii waan dhukkubsataan sun himatuun dooktarri dhaga'ee harkaan immoo qabee fiizikaal egzaaminashinii kan jennu kanaan sirriitti beekamuu danda'a. Yoo sanaan adda baafamuu dadhabe yeroo baay'ee altiraasaawundii yookaanis immoo yoo didee gara siitii iskaaniitti illee deemuu danda'a. Kanaaf qoratamanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yaaliin isaa egaa yeroo baay'ee qorsi dursamee jalqabamee sana booda garuu baqaqsanii yaaluudhaan bahuun dirqama. Namni dhibeen kun irratti argame yoo qorsa qofaan hin yaalla jedhamee yaalame keessatti wanti dhiitoof ta'ee dheekkamte kun keessatti dhootee malaa naqachuudhaan dhibee hamaa haga du'aatti nama geessisu fiduu waan danda'uuf yeroodhaan qoratamanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Yaalii akkamiitu jira yoo jedhame opshinii guddaa lamatu jiru. Baay'inaan biyya keenyatti kan hojjetamu. Karuma kana yoo sirriitti dafee beekame bakkuma sana 1 seentimeetirii 2-3 hin caalle baqaqsaniitu bakka sanaan haala salphaa ta'een adochaa jalatti muranii baasuun hin danda'ama. Bakka haalli mijataa ta'etti immoo laapaarooskooppii waan jedhamuun kaameeraa irratti ilaalamee qaawwaa 2-3 sanaanis haala salphaadhaan yaalamanii guyyaa tokko yookaan guyyaa 2 keessatti mana ofiitti galuun hin danda'ama. Yeroodhaan hin yaalaman haala salphaa ta'een dafanii hin yaalaman taanaan garuu dhibee dabalataa namatti fiduu waan danda'uuf haga du'aatti illee waan nama geessisuuf mallattoowwan kun namoonni isin irratti mul'ate gara mana yaalaa dhaqxanii yeroodhaan ilaalamtanii akka yaalamtan waamichan isin dabarsa.